Sama dhaggeeffattoota fi daawwattoota chaanalii kanaa akkam jirtan fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenya waaqayyo simbiraa hin iddoo jirtanitti waan nagaan sin oolchi nagaan nu haa bulchu jecha akkasuma har'a wantoota onlaayinii irraan hojjennee qarshii ittiin argachuu dandeenyu qabadhee isiniif dhiyaadhee mee hanga sagantaa yookaan immoo hanga viidiyoo dhuma isaatiitti yoo naaf mana turtanii abbaa qabeenya taatanii argamtu jechuudha. Biyya Itoophiyaa keessattis yeroo ammaa kana ittiin eegalameera wanti kun. Dursinee Play Store keessa seenna. Fama. Ani galmaa hin jira jechuudha. Ani galmaa hin jira ofii kiyyaaf. Galmaa waan hin jiruuf ani haala itti galmuuf tan qofa sitti agarsiisu malee ani galmaa hin jira ofii kiyyaaf. Kun ishee kan survey pay service for earning kan jettu tan jechuudha. Open. Kuno haala kanaan ani galmaa'ee sitti galmaa'eera. Iddoon galmaa'ee kana kuno sitti ani galmaa'eetti. Dursee isaan akka sixootaa yookaan immoo akka kennatti kannaa kennani kireetitii yookaan immoo koointii kireetit jetti. Ishiin tun kireetitiin tun akka koointiitti fudhanna. Koointii 100dhaan garuu kana nu jedhee daqiiqaa 8 keessatti fakkaata daqiiqaa 4 ni hojjetama. Qabxii kan 56 hojjedheera jechuudha. Kun immoo doolaarri duwwaa tokko qabxii duwwaa qabxii tokko kan kenname akka kadootitti jechuudha. Fakkeenyaaf 100 duwwaa qabxii tokko isiniif kennaa jechuudha. Haala kiyyaan ani maqaan keessa kan maanan galmaa jechuudha. Fiyaansee yeroo baay'ee biyya keenya keessatti rakkisaa kan ta'e waa'ee PayPal akkaawuntii PayPaliti. Akkaawuntiin PayPal yeroo baay'ee Itoophiyaa keessatti Awaash baankii deemtanii banachuu ni dandeessu jedhu. Ji'a 3 darbe keessatti PayPal akkaawuntii PayPal jedhamu Itoophiyaa keessatti dhaabee ture garuu Awaash baankiin Itoophiyaa keessatti akka PayPal akkaawuntii ijoollee yookaan immoo namoota hedduu onlaayinii irra hojjetan gargaaraa ture. Kun inni yaadatama isinis ni beektu jedheetan yaada anumillee mataa kiyyaan ofii kiyyaafillee of akka na gargaareen anumallee jechuudha. Waa'ee PayPalidhaan kan dhufe lakkoofsa Awaash baankii yookaan immoo namoonni Awaash baankiidhaan akkaawuntii keessa yookaan lakkoofsa herreegaa qabdan achitti kanaan fayyadamuu dandeessu. Lakkoofsa isaa galchitan inni Itoophiyaa keessatti isin fayyadan jedha. Amma yeroo har'a kana hin beekne malee torbee darbe keessa yoo haala sanaan fayyadamin ture jechuudha. Oduu isintti baay'isuun barbaadu kanan dhufee fi haala kamiin hojjennaa akkamitti arganna kan jettuudhaan fakkeenyaaf iddoo kanatti jechuudha. Iddoo kanatti check in every 4 minutes in the earn jedha. In the earn diroo duwwaa tokko 33 kireetitii argatanaan jedhamee amma asitti 56 hojjedhee jiraanii isa 100 kan dhiisee jechuudha. 100 kun kan na kenname akka kennaatti waan ta'eef mee amma kan nu jedhe 56 dhame hojii waan hojjennee ilaallaa jechuudha. Maaliin innis beeksisatu naa kennama beeksisa san laalee bira darbee jechuudha. Beeksisa snapchatiti kan nuuf laate achuma maal jennaani inni yoo fi xufuma isaatiif mallattoo X tana nuuf kenna. Kunoo akkuma ilaaltan duratti asitti duwwaa ture amma garuu asitti immoo 69 ta'eera 54 56 13 dabalee jira jechuudha. Ambiraa immoo gadi buunee iddoo kanatti na laallee play cooking clear game jira. Ishiin tun yoo buustan baay'ee namatti tolti. Taphni ishee taphachaa jira garuu amma isinitti agarsiisuudhaaf yeroo hin qabu. Baay'ee salphaadha. Daawunloodii gootu iddoo kana seentanii jechuudha. Baay'ee itti salphaadha. Baay'ee itti namatti tolti yaani funnyidha yaani simple. Inni jedheera product feature easy funny simple jedheera. Okay ennan beeka ani kan beeku hin beeka kan hin beeknetu immoo itti haaraa ta'ee itti mul'ata jechuudha. Kan biraa immoo iddoo kanatti Monolix kan jettu tan argitaniirtu miti. Monolixin tunis immoo asittaan fakkeenyaaf qabxii 1,000 kireetitii kan jettu sana 1,200 argachuudhaaf
asitti irni baay'eedha. Irni by complete and easy survey. Gaaffiif tunu kennama. Gaaffiif saniif deebii laannaa jechuudha. Gaaffiin maal akka ta'e illee beekuu baadhu tarii gaaffiin asitti naa kennamu kuni anaaf kan naa kennamu afaan arabaatiin calliseetuma tuttuqaa ture. Ammas callisee tuttuqee sin agarsiisuu nan danda'a garuu afaan arabaatiin. Mee walumaan cheekii goonu. Laallee aadaa barru wal sobnee darbuurra walitti himnee aadaa barru jechuudha. Afaan arabaatiin dhufa afaan arabaatiin dhufa iddoo kanas sinna jechuudha. Ammasitti iddoo kanatti kenneera. Ani amma fakkeenyaaf daqiiqaa 5 keessatti xumuruu qabda naan jedha. Mee nan yaala. Agatani ishee kana maal akkana gaafate hin beekne ani garuu calliseetuma adeemume. Calliseetuma adeemume. Maal akkana kennu laal. Anas asitti waan akkana gaafate hin beeku. Ani maaliif Google irra galcheetiin hojjechaa ture fikiyaaf soba tokko malee jechuudha. Amma isee kana na filachiiseera. Inni ittiin bu'a maal jedhaarre. Sirrii miti dhaabbatteetti waan taate sirrii waan hin taaneef duubatti deebine. Ishiin tun noodha. Afaan arabaatiin duubatti deebine irra. Wanti dagadhee simbira darbe more language kan jettuun jirti. More language kana keessa seennete ammasitti kan jijjiiru hin jira. Afaan arabaati. Amma afaan arabaas ta'u waan isaa waan hin beekne ni garuu haala kanaan itti laadha. Haala kanaan laadhaa fi waan naalaatu hin beeku. Ittuma fufa jechuudha. Ani dhaabuun qaba. Ittuma fufa wantichi ammas gaaffiitti aanu naaf laata. Kun ulaa argitan arsimuti. Gaaffiitti aantu waan naalaatu fan duubatti deebi'ee noo jedhee beesee duubatti deebi'ee. Duubatti deebi'uudhaafuu baay'ee rakkisaadha beektuu tokko. Takka seenan hin bahin sin jedha. Si jaaladhe sin jaalatu fakkaata. Iddoon kunis haaluma kanaan kan inni deemu. Iddoon kunis haaluma kanaan ilaaluu dandeessu. Isa kanas complete kan jettu complete survey and get rewarded jedha kun. Get rewarded in strategy and can be completed polyvent times jedha inni kun. Tanarraan xinoo wanti isa adda godhu hin jira jechuudha. Wanni adda godhus maalidha hoo jennee walumaan laallee bira dabarra. Hanuufi yaa hojjechaa tan jira. Maaliifii viidiyoo kana gabaabaa hojjechuu waan barbaadee fi akka dheerfamu barbaadu. Viidiyoo kana gabaabaa hojjechuu waan barbaadeef akka dheerfamu barbaadu. Tokko lammaffaan immoo asirratti wantoonni nuu kennamanii jiru akka oovariitti yookaan akka gurgursaatti yookaan immoo akka caalbaasitti jechuudha. Kireetiidii baay'ee qabu garuu kaffaltii qaba. Kaffaltii isaa yuuroo 25 galma isin jedha. Iddoo kanatti view isin jedha. View ads isin jedha. Iddoo kanatti wantoota isin play accountiin kennama. Asirrattis accountiin nuun kennamu. Harrattis wantoota hojii dhuunfaasaatiif jira. Click isin jedha. Click itti wantoota earning goote galchita jechuudha. Kan biraa kana hunda egaa goonee raawwanne sarvii keessa baanee iddoo sarvii keessa seenne amma iddoo kunitti dhumteerti. Iddoon kunis dhumteerti. Ani dabaluu nan danda'a yoo yeroo qabaadde walumaan daballee ilaalla jechuudha. Iddoo kana payout kan jettu sana akkamitti akka qarshii keenya baasuu dandeenyu isinitti ani madafee atattaman jechuudha. Qarshii keenya kan baasuu dandeenyu PayPal yookaan immoo Awaash Baankitti fayyadaman isin jedheera. Ijoolleen Itoophiyaa keessa jirtan ijoolleen biyya alaa jirtan Dubaay irratti PayPaliin hojjeta. Lubnaan keessatti qofa PayPaliin hojjenne Saawudii irratti illee biyyuma hunda irratti hojjeta jechuudha. PayPaliin Masaris kan jirtan Gibxi yookaan Masaris kan jirtan hin hojjeta. Achumaan immoo doolaara meeqa qabdanidha. Doolaara 5 oli qabdanii baasuu dandeessu sin jedha. Bitcoin biyyoota hunduma keessatti hojjeta. Lubnaan
kan akka biyyoota Arabaa, biyyoota Awurooppaa, biyyoota hunduma keessattuu Bitcoin yeroo amma kana olaanaadha. Akkasumas immoo Trends akkasumas hojjechaachuma jira jechuudha. Biyyoota hedduu keessatti biyyoota baay'inaan beekaman keessatti biyyoota gatii kooyintii kanaa beekamu kan Bitcoin kana gatii harkaan qaqqabnee kan ittiin fayyadamnu waan hin taaneef karaa doolaaratti jijjiirree doolaara fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Kana fakkaata kanarraa guyyaa biraa waa'ee biraa qabadhee amma walitti deebinutti nagaa naa turaa isiniin jedha. Galatooma.